Isaanii nu bulchitu jetti. Akkas jette kana malee jecha jette biraan qabdu. Abiyyiin si maalidha ree abiyyiin? Abiyyiin amma moo yeroo ammaa kana? Nama maalidha shi? Mootummaa maalidha? Eegale jette sanaatu irraan hir'isini waan jette sana jette. Yeroo leenjii san keessatti shaneen nu bulchitu shaneen ijoollee caakkaa keessa deemanii nu bulchitu. Yoon as garagalee akka duratti sanatti hin hojjanna jedhe hin hojjanna jenneetti seennee hin hojjetan wanta akkanaa eeganaan qaqqee achuma bareedoo gala. Harka fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii jecha nageenyi keenya kan onnan ramadde bakka jirtanitti isin haa ga'u sagantaa addaa tokko qabadheettiin isinii dhiyaata sagantaan keenya kan addaa kan guyyaa har'aas akkuma beekamutti keessumaanuu warroonni milishaa kaabinee fi kaadiree yeroo ammaa kana waraana adda bilisummaa Oromoo balaaleffachuu fi keessumaanuu arrabsoo garaagaraa warroonni laattan fakkeenyummaa guddaa barnoota isiniif kan ta'uu fi akkuma kanarraa waan baay'ee hubachuu dandeettanii fi ammas ammoo irraa deebuu akka dandeettanis asumatti barnoota gabaabaa isin hubachiisuu barbaada. Kan ammoo viidiyoo gabaabduu takka daawwannee walitti deebina. Viidiyoo kanarraa ammoo waan baay'ee hubattu keessumaanuu kaabinee fi kaadireen gandoota Oromiyaa keessa jirtan golaalee Oromiyaa golaalee hunda keessa fakkeenyummaa guddaa kan ittiin barsiifnu kunooti. Soojjin turtii gaarii. Milishaa aanaa maaliiti ganda kam? Reebii ana kam ganda kamin jette? Ana jaldu ganda garsaa mirti. Ganda garsaa mirti. Yoo leenjite ammam leenjite leenjiin kee ammam? Torbe sadii. Eessatti leenjite? Bonii Maayibaasa boniitti leenjite? As ilaali kaa. Maayibaasa boniitti. Maal jette jechoota akkam akkamii jette jechoota jettee maqaa waraanaa kee bilisummaa Oromoo xureessite gaggabaabsiti nyaata deeqaa lama gunne keessatti nu ibsine. Achitti yeroo achitti gamtaadhaan ta'inni waliin leenjisu sani saniin sobdii jedhanii kun leenjisanii sobdeennee tu leenji. Waraana mootummaas leenjise qeedhe. Saniin sobdii jennaati moo maal jette jecha maal jette uummata keessa deemte jechoota jette mee? Aanuma ni jedhe saniin jedhe. Maal jette jedhi kaa? Sobdii saniin sobdee waan jedhe afaanumaan halbee. Saniin sobduu dhattee? Halbee. Afaantu si halbee? Afaantu na halbee. Daawwattoota fi daawwattoota keenya akkuma dhagaa jirtan akkuma argaa jirtan kanatti waraanni adda bilisummaa Oromoo hattuudha hin sobdi kaabinee fi kaadireen bilisiqinnaa gaafa isin barsiiste milishoonni waan tokko hin beekne gaafa gabbaatanii waraanni adda bilisummaa Oromoo uummata ajjeesa kijibduudha. Kaayyoo waraana adda bilisummaa Oromoo osoo hin beeknetti gaafa akkas jettanii uummata keessan fuulduratti uummata keessan waraana keessan akkuma kanaan ijoollee isiniif jecha gabbaatee bosona jirtu gaafa arrabsitan nama qaanyifachiisa. Amboo gaafa qabamtan ammoo afaan kiyyatu alba'e. Afaan kiyyatu alba'e jettanii akkanatti gaafa waan hin taane ofii dubbattanii rakkoo keessa of seensiftan ilmaan keessan gabbaaftanii qilleensa irratti arrabsitan waan baay'ee namatti ulfaatudha. Haa ta'u fakkeenyummaa guddaa kanarraa immoo kan barattan warroonni namoonni hedduun keessumaanuu kaabinee fi kaadireen hedduun jechoota kanatti fayyadamtu. Waraanni adda bilisummaa Oromoo sobduu, waraanni adda bilisummaa Oromoo hattuu, uummata Oromootiif jecha gadi hin baane warroonni jettan golaalee Oromiyaa hedduu keessa jirtan. Fakkeenyummaa guddaa viidiyoo kanarraa kan fudhattanii fi irraa kan barattan jedheetii naman. Kana jechuun gaafa waan afaan keessan qabe hunda dubbattan waraanni adda bilisummaa Oromoo gaafa isin qabe immoo maal dubbattan? Afaan kiyyatu alba'e jechuun kun isiniif qaanyii ta'a yookiin saalfii ta'a. Kanaaf ammoo waraanni adda bilisummaa Oromoo warra uummata Oromoo qaluu fi warra uummata Oromoo ajjeesuuf deemurraa qolachuudha yookiin immoo uummata ofii bira dhaabbachuuf lubbuu ofii aarsaa hin qabne yookiin kifiyyaa hin qabne siif jecha kafalaa jira malee waraanni adda bilisummaa Oromoo sobduus miti. Akkuma kanaan ammoo waraanni adda bilisummaa Oromoo ammas hattuu miti. Hattuun
mootummaa ammaa kana ati maaf jiraattaa fi maalirra jiraatta qabeenyi kee kiyya jechuudhaan isin saamaa jiru mootummaa diktaatar Abiyyi Ahmediiti. Kanumaaf ammoo namoonni viidiyoo kana daawwattanii fi namoonni viidiyoo kanarraa waan guddaa hubachuu dandeettan jennee amanu keessumaanu warroonni bilchiqinnaa keessa jirtan kaabineet gandarraa hanga aanarraa hanga godinaatti jirtan maqaa waraana adda bilisummaa Oromoo arrabsoodhaan yookiin immoo maqaa waraana adda bilisummaa Oromoo balleessaa ooltan fakkeenyummaa guddaa nama kanarraa fudhachuu dandeessan. Namni kun afaan koottu alba'e waan jedhanii na barsiisan ummata keessa deemee barsiise. Ani kan baradhe immoo baatii 3 qofa jechuun kan ammaa kana dubbataa jiru. Keessumaanuu hanga torbee 3 keessatti gabbahee ummata Oromootii fi waraana adda bilisummaa Oromoo kan arrabsu kunooti. Ammallee viidiyoo kana wajjin turtii gaarii. Shaneen hattuudha, shaneen sobduudha, shaneen nungushitu ijoolleen jetti jecha sana jedhi miira deebii ofii keeti. Jechoota jette sanaatu irraan hir'isini waan jetti sana jetti. Yeroo leenjii san keessatti shaneen nu bulchitu shaneen ijoollee caakkaa keessa deemanii nu bulchitu jechuun gosa afaantu naan. Shaneen nu bulchitu jetti. Kas jette kana malee jecha jette biraan qabdu. Kanarra maalan jedhanii. Jecha jettee qabdu. Yemee qaleen jijjeessa. Torban sadii leenjinee leenjii torban sadii nu kennanii achumaan immoo yaa'iin kaanan baraas qorichaa keessaniin dhufanii isaaniin dhufan jennaan achumaan bittin naanii achumaan hin galle kanarra immoo waan mataa kiyyaan meeshaa hin qabu meeshaa immoo hin argattu jedhanii leenjisaa haaroo gaafa. Bakka biraa isa deemte bakka leenjii deemu kaatee deebistu na eessatti malee. Isa dura asii na erganii aanaa jaldu gaafan ga'u aanaa jalduutti immoo ambootti leenjisan immoo gaafa achi ga'utti ollaa naan jedhan achumaan shakkee ani yeroo ammaa kana waan qabsaa'ee iyyaa jiruufu yoon as garagalee akka duratti sanatti hin hojjanna jedhe hin hojjanna jenneetti seennee hin hojjatan wanta akkanaa eeganaan shakkee achumaan bareedoo gala. Raaportii akkanaa saffaranii algaa qulfii fudhadhee kan galee isaan footii jedhatti muka. Sa'aatii halkan keessaa sa'aatii 10 kaataniiti zuwaayitti karaa zuwaayii garagalan jedhamu. Olaasan yeroo deeman jedhan. Kan deebitee maali sababa maaliif deebitee sira leenjii bu'ee mana baate inni shakkii waa'ee maaliif kan deebitee? Yeroo ammaa kana qabsoo waan baay'achaa dhufeefu. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kana waan qabatanii gadhiisan kan warroota walloolaan keessaa keessumaanuu milishoota. Milishoonni yeroo ammaa kanatti osoo waan tokko hubannaan qabne osoo wanta tokkoon hubanne waraana adda bilisummaa Oromoo arrabsuuf garaa keessaniif jecha waraana adda bilisummaa Oromoo balaaleffachuu arrabsuu keessaanuu wantoota hin taane dubbachuun maatii keessanii fi jireenya keessan maaliif balleessitu? Waan kanarraa waan guddaan hubattan namni kun nama osoon dubbatees hojjetees godhees waa tokko fiduu hin dandeenye namuma argitan kan jireenya isaatiif jecha keessumaanuu subamuu fi waraana adda bilisummaa Oromoo balaaleffachuurra kan ga'edha. Akkuma viidiyoo irratti argitan kun namni fuula namaa hin qabne yookiin ammoo fuula shaklaa namaa hin qabne kun gaafa waraana adda bilisummaa Oromoo ilmaan isaan keessaa ba'anii isaaniif jecha lubbuu fi aarsaa kafalaa jiran gaafa arrabsu waan nama qaanyeeffachiisu yookiin waan nama salphachiisu kan yoo isiniin jedhu waan guddaa milishoonni kaabinee fi kaadiree biyya keessa jirtan yeroo ammaa kanas ammoo fakkeenyummaa guddaa nama kanarraa ni barattan jedheeti naman. Kanaaf ammoo mee hanga xumura sagantaa keenyatti ammoo viidiyoo kanarraa waan jaboo barattu ammas ammoo nu wajjin turtii gaarii. Kamuu ifatamee buluu hin danda'u. An jedhan yeroo duratti immoo nama ifatanii nama bulchu yeroo dura. Akkas godhu akkas dirqisiisanii bulchu jechuudha yeroo sana. Mirgi namaa hin jiru mirgi namaa hin eegamu waan ta'eef har'a immoo mirgi namaa eegame an jedhu nani bakka deebi'eetoo. Abiyyiin si maalidha ree abiyyiin? Abiyyiin amma moo yeroo ammaa kana? Baay'inaa nama maalidha shi? Mootummaa maalidha? Sobduudha jedha nama. Sobduudha mootummaan abiyyi kun jechuudha. Maaliif sobduu ta'e amma taa'e nyaata. Gaafa abiyyiin sobduudha jechuudha. Sobduudha amma maal gala. Abiyyiin sobduudha shaneen sobduudha kamiin jaallatta ree amma kamiin si fayyade akkasuma. Akkasitti hubanne amma hubadhe ta'a nan hubadhe amma. Amma si gala. Hubadhe ta'a afaantu naal ba'ee anna bulchu amma si.
Umarratti mee gaggabaabsi dhaamsa qabatte xumurratti. Dhaamsa qabatte mee basaastota akka keetii warra milishaa akka kee ta'anii fi dhaamsa akkamii qabdamee xumurratti. Dhaamsa ni qabu. Lammata namni shanee maqaa dha'u yoo jiraate arraba isaa afaan keessatti qulfittaa godhatu. Shaneen maali? Shaneen qabsaa keenya ta'uusaa hubatee namni. Shanee sun taane waraana bilisummaa Oromooti. Shanee sana mootummaa shanee maal jedhee sin barsiise yeroo sin barsiisame. Shaneen sobduudha kan immoo. Shaneen sobduudha. Sobduudha. Eenyaan jedhu bulchaa yoo danda'e dhimma nageenya aanaa tokko kun goggogaan tokko isa dura deemee sanee ijoollee keessa maalii shurrubbaa maalii jedhee raawwatee isa danda'a maayiraa sabanii irratti gaafa wal ga'isan akkasitti basaaseessa. Shaneen maal fa'aa hojjetti isin jedhee gaafa sin barsiise. Shaneen sobdii ijoolleedha shurrubbaa tanicha akka keessa deemu ijoollee keessan gorfadhaa deebisaa nama akkanatti qabsaa ganaa deebitti duubatti deebisu. Deebisaa akka isaan hin qabsoofne jedhanii. Deebisaa akka isaan hin qabsoofne jedhanii. Hin qabsoofne daa'ima keessan deeffadhaa jedhee akkasitti wal ga'ii akkasii gadi diriira. Garuu amma yeroo ani akkanatti ilaalu immoo wal fudhataanii walitti kaan isaati. Tole ta'u eegala ta'u. Namoonni amma kana as keessatti argaa jirtan yookiin keessumaanuu ispoortii bilisiqinnaanii warroota milishaa barsiisaa jiran keessaa isa tokkodha. Tokkandoo keessumaanuu bilisiqinnaan milishoota gandaatii fi kaabinee kaadiree keessaan barsiisanii yeroo ammaa kana waraana adda bilisummaa Oromoo ajjeesuu yookiin barbaachuuf jecha keessumaanuu bobbaasanii deemaa jiran. Kana yoo isiniin jedhu du'ii kootuu dhaqii du'ii waan jedhan fakkaatan malee waan baradhuuti barnoota keetiin leenjii ga'ummaa qabu kennanii fi waraana adda bilisummaa Oromootti bobbaasaa jiranillee waan hin fakkaanne. Kana yoo isiniin jedhu waan fakkeenyummaa guddaa irraa argitanii fi waan fakkeenyummaa guddaa irraa barattan namni kun ispoortiin inni hojjetaa jiru kun ispoortii bilisiqinnaan waraana adda bilisummaa Oromoo ittiin tukaandoodhaan dhahee galabbaxee ajjeesee kuffisee waraana adda bilisummaa Oromoo ittiin mo'u. Namni kun ammoo milishaa gandaati. Hoggaa 15 ol ammoo keessaan kaabinee ta'ee uummata dararaa ture. Mee ammallee ispoortii jarri danda'an wajjin turtii gaarii. Waan hafe jedhimee waan hafe kanuma jejjeri yaadadhu. Jeri yookaan duuta sirriitti. Jeri ka duuba goyi maalo jeri. Kan itti kufa jedhi. Kan itti kufa. Dhiitime. Waama dhiiti. Akka baratti. Tukandoo kuni tukandoo keessumaanuu warri bilisiqinnaa kaadiree fi kaabinee barsiisan keessaa isa tokkodha. Kaadiree fi kaabineen mee akkamitti tukandoo dhiitan kan ammallee walumaan daawwadha. Waan hafe jedhimee waan hafe kanuma jejjeri yaadadhu. Jeri yookaan duuta sirriitti. Jeri ka duuba goyi maalo jeri. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu waan baay'ee nama dinqisiisu kanaaf ammoo waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu keessaa yeroo ammaa kana bilisiqinnaan kaadiree fi kaabinee bobbaastee waraana adda bilisummaa Oromoo abaarsisaa ooltu waraana adda bilisummaa Oromoo arrabsaa ooltu waan baay'ee nama qaanyeeffachiisu waan baay'ee nama tuffachiisu waan kanarraa immoo barnoota gaarii isiniin jedhe hanga xumura sagantaa keenya waan wajjin turtaniif turtii ga'eessan turtii horaa bulaa deebanaa isiniin jedhe ani qophii kana qopheesse kan isinii dhiyeesse bulisa keessan Riyaad Bashiir Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii irraa namoonni hanga ammaa maatiin hin ta'in maatii nu ta'a. Keessumaan karaa Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii peejii jedhuun hordofaa jirtan ammoo nu wajjin fooloo sheer gootanii hawaasa keenyaan akka geettanis abdii qabna. Horaa bulaa deebanaa.